مالا كده اللي تيدو أس أدمسك إن ديني ربي تنتهوا كما يقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول والنبي نسنت تنتفي شريعة إسلام ما تنكيتها فخذوه إسي كبتا ننجي ربي كينا كجيلتي نمان ديمو كجيلتي نما تو كرا ربي نكجيل ربي رواني نكجيل تنجيرو يا أمتكين وان نبي الرئيس دو ورياضو وما نتيجيني كينا فتوتي تينا كرا ربي هنديسنا باطلا نما وان كان جارو تديغا ميسنكو من قبضني برا بيتين نتيسنر كتنبتا باري ديدا كنا لانغنو شيني نتيماني وانجرا لانغنو أنا في سندورة ترتي نوارا تاريك لانغنو كغافة دين دباني غافة دراوان هنگبرا من هنجرو جانا بوشيني كينا برا بوفني اللي هنگبرا ما جان غافة درا بوفني سنگبرا ما جرا أني متاكي ياك naannoo gara buun geessan bobaasan jala achi karaa gartee eegasanii sheedama gubbaa achi gara daanisaa san gubbat ganda wayii nafaqaa galee nama maaramii ganama subii gadi bayeettiniin sujuuda godhee hoxxee maaramiitii sujuuda godhu arge fakkeenya bakkeettan waan isinii himu waan kana guutuu xalabatu lafaa balleesse nama diintu lafaa balleesse haga har'aa kana namni waliin taane har'aa tana bakka kana bakka jirru kanatti nama 200 meeqa sheekame nama 210 nama 210 taane namni 210 kana keessa namni rabbiin jaalatu yookaan dhibbi tokkoon argamu ka rabbi isaan shari'aa diinii nabii kennaa tolchu. Sanii oltu jira inshallah. Oduun achirraa har'a nama hedduu nuu gootti. Oduun tun nama hedduu geetti. Diinii kenna ka shari'aa haa ta'u jechaa kana bichaa walitti hima haganuma jedha. Kun shahaadaa wayita nama deebisa waan jettu jaan sheekkolee. Walaamannaa jaradha. Jaarsatu sooma hiikuu barbaadee haadha manaatiin walaamannaa jennaan badanu isinillee moo jetteen. Maarremee buddeena asken jennaan soomaan nyaachuuf taata moo jeen. Bakka amma dhiisanii si jeen jedhan. Akkasanii bada joolle. Walaamannaa ciini teenna cidha shari'aa haa taatu. Mee rabbillee tokko dafaa sheekarraa du'aayii fudhanna. Warri ciini keenna cidha shari'aa nu haa taatu. Nutti maa akkaataa shari'aa jettan. Hadhallee dadhabnu gaabbiraa isin barsiifna. Laakos takka takka barreessa. Keessattu shee amati. Badii rabbi rahmata haa godhuu fi biyyumaasaa saagadabii nutti dhufaniiti. Shee Huseen Fadiis akkana jedhan. Namni ayii biratti gartee eegasanii nuti sargii ka shari'aa malee hin qabnu. Namni shari'aa malee sargii hin qabnu jennaani. Sargii shari'aa nu hin qabnaa jedhaniin badabbo. Akkam. Nuti ka wal garaan dhaynu barka shari'aa malee jedheen namtichi. Sargii shari'aa islaamummaa yoom rakkattee shari'aan teenne yoom rakkattee sargii godhatu. Addunyaan akka hin Mucayyoon takkaas keessa jirti. Mucayyoon takkaas keessa jirti. Sa'aatii si yaada kaaftanirraa kaasee mucaan hafuuraa ruttillee bilbilee isallee tiktookii seensee as keessa jira. Riyaala 18,000 istiraahaa qaasinee qabdii riyaala 2,000 kennineerra. Kana mara qopheessuu hennaa kuufnoo zarrafnee. Taisin jettan ta shari'aa tanaan bakka buufannaa du'aayi nu godhe. Takkaa keessa isinii baya. Gaafa nabiin eega Madiinaa nabiin kenna galanii. Ummanni qabrii akka malee dhugaa gandi Madiinaatitti qabriin qophoofte akka gaarii. Rabbii haramseetiin hin jedhee lallabni irratti bahee. Qabrii rabbi haramse jechaan wayita bahe. Ka gartee gabayaaf qopheeffates. Ka dhugaa jiru ka harkaa qabus. Marti isaatu gadi naqe qabriin haraama jennaan jira. Allahu akbar. maali jennaan warri rabbitti amane shari'aa islaamaa irraa of qabatuu hin danda'u. Akkuma beektan masgiida qiblatayni jedhanii masgiidni qiblaa lamaattu jira Madiinaa. Nam tokko nabiin biratti salaateetiniin achi wayita irra achi dabru ummata gartee sujuudarra jiru rukuu'arra jiru jilba qabatee fuularra dhaabatee itti ol lallabee rasuula rabbiin qiblaa gara Makkaa deebise jarri gara Beeytal Maqdisii salaataa jiru. Rakaa tokko gamas salaatanii jiran. Rakaa lamataa salaata subii rasuula bira salaatee dhufa. Achuma itti ol lallabe ummanni daaruu kamaa kaanu akkuma jilba qabataniin gara nagadi gara galan gara Kaabaatti deebi'an. Har'a masgiida qiblatayni ka jedhan sun achi. Madiinaa namni dhaqe hin arga. Gara lachuu itti salaatame jechuudha. Warri rabbitti amane shari'aan didu.
وما قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله إلا أن يقولوا إيه سمينا وأطعنا لقينا تولي جنة ملئ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرات من أمرهم ربين كان ما الجدع ما كان لمؤمن ولا مؤمنة نما مؤمنا كربت أمني كران هنجرو في المان ننجرو مؤمن تتي ربت أمنتي في المان ننجرو يو كرا ربي وربي مرتي وإيد برسي مرتي ربي إرام فلة مؤمن جول dhageenye jedha malee tole jedha malee hin didu warra itti kanallee kaganaa tole jedhullee rabbi isin haa waffaqu wanni du'aanni lafaa kaate tun duniyaa wal haa geettu iznii rabbiiti argitee cidha keessatti ifaa qabsiisuun keennaa miti haara ga'uunamuu shaamaan cidha keessatti dhiyaatu sunnaa nabiitiillee miti aadaa saba oromootiillee miti hatta diyanni murra jedhanii albee wajjiin rakkatan sun illee keennaa miti namni guddaan dhaabatee jaarsa guddaa waamanii maali maqaan isaa ishee kamuraa ka jedhan sun diyanni sun maal keekiin dhiyana beebiiti malee dhiyana gartee cidhaatiimi dhiyana ujoollee daa'immanii dhiyana aadaa saba keennaatiillee miti nu dhiyana aadaa qabna wallaahi ka uf dandaye dhiyana kabajja qabdi oromoon akka jirtutti daraaraa qabna ka aannanii qabna ka midhaanii qabna gartee kana maleenu wanni hambaa waan nu balleessun qabu sirba daangaa tareellee ufirraa dhaaba gammachuu daangaa tartellee rabbiin hin jaalatuu dhaaba istiraahaa kuma kudhanii hagam jaat kuma guddaa akka dubbanne san dhiifne amma immoo deebine tana jedhani kaayoon isinitti haa deebitu jennaan barakaan isinitti haa deebi'u jedhaan isin marti fuudha keessan keessa barakaa rabbi haa kaa'u cidha keessan keessa barakaa rabbi haa kaa'u riskiin harkatti isin haa deebitu aafiyaan jismitti isin haa deebi'u kanaaf obboleeyyantiya yaa shabaabban keenna namni shari'aa dide hin gaabba namni qur'aana dide hin gaabba يقول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عاما قال رب لم حشرتني عاما فقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري نمني قرآنك يرى قرقلي نمني شريعاتي إسلاما إرى قرقلي ربي نكنا فإن له معيشة ضنكا جرو جنكي سجرات شفنا جرو أدو بدين جرو اتدبت جرو ركو جراتا ونحشره يوم القيامة عاما إذا كافنا قويا قياما بلا قونك كافرا قويا نمني مرتو إجان كويني بلا كافا موري إسلام ما تنهبته أدو بيكو أدو دين كوبا كابو أدو شريعة كوبا كابو ديدي راكا رغالي ديدي جلدي أما من كاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نمني ربي والقى جتشا صدات كنفسه وفي فري يسير رادوق ما لجزان ساجرة فإن الجنة هي المأوى لأنني تيسو إساتي قمنا إساتي نما نفسه وفي فري رادوق ديني إسلاما كرا كيسا إيقاتا إلمان لا إله إلا الله جتا دعا keessatti eeggadha gammachuu keessatti diin eeggadha naasuu keessatti diin eeggadha hin dagatina diin kenna bakka maraa jira wayta du'aallee numa bira jira wayta gammachuu ciraallee numa bira jira akka diiniin nu jalaan tuqamnetti jabaadhaa isiniin jira rabbi isin haa tiisu barakaa isinii haa godhu wal agaree teenna keessa barakaa rabbi haa kaa'u akkuma isin ol duuddanii lafa tana guuttanii kunoo nama hedduu taata waan isin kuman qabneen barakaamu karaa isin hin beekneen isin haa seenu ilmaan barakaan isin haa seenu riskiin barakaan isin haa seenu imaanni qalbii isin haa seenu soomarraa as baane hajji fuuldura nu jira nama haadha abbaa fidatu hedu jira nama abbeeraa fidatu hedu jira nama du'aata fidaa jiru jira
namni hedduu harka achitti naqate amma kun yoo dura achi harka maaliin naqate namni kenna joon ramadaanatti naqate amma kunoo gariin harka achitti naqate dalagaa achitti harka naqate harki keessan barakaan haaseenu namni gariin waan achii dubbataa jira amma aayoo fi achisiisuuf dubbataa jira gariin ufii hachuuf dubbataa jira waan keessan rabbi haa dubbatu oduun teessan rabbi biratti haa dubbatamtu oduun teessan warra samii biratti haa dubbatamtu yaa warra waan diin dubbatu yaa warra waan masgiidaa dubbatu yaa warra waan qur'aanaa dubbatu yaa warra waan du'aataa dubbatu yaa warra waan da'awaa dubbatu oduun teessan rabbi biratti haa dubbatamtu rabbi isin haa dubbatu diin kana namni jaalatu hedduutu dabre gaafa nabiillee namatu jaalate bara gaafa nabiillee nama eegee bara nama nabiin gaafa beela'e Abubakriif nabiin faa bira bu'aa nyaatte jiran dhageenya reefi tana maal jedhe sheeyin nama tokko as keessaa galata himate sheeyini ishee Abu Yaaya nama akka isin galata himattan kana gaafa tokko nabiin kenna halkan bahee wayta nabiin halkan bahu abboo jarri lamaan ala jirti saahibban nabii kenna Abubakriif Umar ala jirtii mi jara ala jirtutti dhufe nabiin kenna sallallahu alaihi wasallam maaltu isin baase jedhee gaafate maal jara nasaa kana maal alaa gootan jarrillee dhugaa itti himte saraa abboo rakkootu manaa nu baase beelofne baane mana beelatu manaa nu baase jedheen nabiin kenna sallallahu alaihi wasallam rasulli bakkaatti duniyaa baxaaffatteetiniin har'aa tana ofirraa gubdee duniyaa waggaa meeqa liqeeffatee faa akkatti cidhatti balleessee amaanaa namni bira kaatu cidhatti balleessee guyyaa duniyaa tanattu deeyni nu rakkata saniin gartee maaltu isin baase wayta rasulli gaafate gartee beelan nu baase jetteen jare rasulli hoo maal jedheen jaraan jara waan wa isin baase santu nallee baase jeen nabiin kenna sallallahu alaihi wasallam oma isin baase nallee baase sunimaat beela akrajanii wama akrajakuma waan isin lamaan baase santu nallee baase amma nun ka'a jedhanii gara saahiba ofii tokko deeban abbo ganda abbaa xalahaa dhaqan abbo abbaa miskiinaa abbaa rakkataa bira dhaqan abbaa xalaa wayta isa bira dhaqan qaalichi gammadeetuma gartee eegasaniiti immoo hin jiru wayta jarri dhufte kama inni hin jirre mana seenanii eeganii yoo dhufeetin hin jedhe laalee gammadee boo qaalichi maal jedhe namni akka qiyaamil kaa'ee hin jiru har'a jedhe ka keessummummaa nabii argadhe Allahumma salli ala Muhammad alayhi salatu wassalaam namni akka qiyaamil kaa'ee har'a hin jiru ka keessummummaa nabii Muhammadii argadhe jedhe Allahu akbar Allahu akbar ka keessummummaa nabiitiif saahibban isaa argadhe jedhee bara sanin duba fiigee goorutti tare jedhe gooruu re'ini re'ee fiduu edaa bar yoo inni re'etti tare maal jee rasulli joon iyyaakum wal haluuba jee abbootama haadha ilmoolee eeggadhu ka waa bu'aa qaluu hedduu fakkaata abbo haadha ilmoolee eeggadhu ilmoolee irraan gorra hin jechu sanin duba waan nyaatanii fi waan almatti hajamullee qopheessee nabii kenna keessummeesse bo gaafa nabiillee nama bira dhaabate gaafa irraallee akkuma reefii tana gartee mucaan jedhanii nu bira dhaabatanuu qaddama jedhanii galata irraa himatan galata keessan rabbi haa dubbatu yaa warra nama diin bira dhaabatte yaa warra haadhatee bira dhaabatte yaa ilmaan abbee bira dhaabatte yaa ilmaan haatee siin gammatte ilmaan haatee uffata kee keessa gangalattu halkan ebaluu kiyya oo ifadhu jettiini bara ebaluu kiyya oo ifadhu sii haa tartu guyyaa kennaa tartee yaa milkii nama haadha abbaan akkana jettuuni biddilibsii ufirratti qaqqabdee eebbifte haati biddilibsii ufirratti qaqqabee eebbise abbaan wayta gabbayee suufa inni itti bite uffatee ga'ambatti gabbayee saala baye guyyaa ebaluu kiyyaa saala baye guyyaa ebaluu kiyyaa daara baye ilma haadha abbaan akkan jettuun rabbi isin haa godhu jot Allahu akbar Allahu akbar Allah وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا نما درغمي تمي ابي قدمت درغمي قل هذا تيركو باسط درغمي قدي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا نما درغمي تو كانت درغمي قل
nama diin qaddamuu masgiida qaddamuu dorgommii godhi cidhatti dorgommiin godhin gurba ciini dorgommiin barbaachisu gabayaan cidhaa gabayaa teennaa miinu dura warrame ummata nama kennan ta'intu cidha guddisate ciini kenna cidha diin ijoollee ciini kenna cidha quraanaati ijoollee anu ijoollee sadii heerumsiise ijoollee tiyya sadiin biddilibsii tokko dhuffanne ragaan kiyya rabbi aalamaati gaafa shee Huseen Fadiissan aadii seene anillee alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin wakafaa billaahi shahiida yaa ijoollee nama 200 as keessa jiraani kiyya ragaa kiyya 240 jira shari'aan illee waa liqimsee dhufe beelee ture wallahi baga rabbi isin nyaachise baga ammoo warri laangana waa nyaata guddiftanii mi'oomati qoo baga nyaattani odoon taateen dhumtu iyyuu dheeraa nyaanna gideen deebitan Kurti cabsee maqmashaarra akkana godhee daabboo itti mareeti bismillah jee biraa abboomee dorgommii gara cidhaatitti hin godhinaa haadha abbaa kaddamutti dorgommii godha abboo rasuulli rabbii hime jira garanatti dorgommii godha ulaa jannataa lamaani jarri lamaan ulaa jannataa tagaraachaa lamaani jarri lamaan namni jannata hedduu haadha abbaa kaddami waan biraa dhiisibbo dorgommii cidhaa dhiisibbo kanaa waliin dorgomiin maaltu shaamaa si qabsiise battabbo namni nuura gaarii qabsiifatu barbaadde rahima keessuuf ibbo nuura imaanaa qabsiifatu namni etti shaama ammaa si qabsiise maal goota ibiddaan baa kaddamtabbo haadha abbaan kaddamtu ulamaa an kaddamtu maskiidan kaddamtu dubbii mizaana sii kaaftun dalaydu waan mizaana siin kaafne waan gaafa ummanni gartee biyya teennatti gartee wannoo halkan guban tokkon beeytani maal jedhan masqala gaafa masqala guban namni keenya wajjuma gabbayee ibida qabsiisaa bara wallaala itti hiyyine dhoogine nama keenya jedhan wajjin qabsiisinaa jarri Ibraahimiin gubdii jennee jarri ibidda wanni qabsiiftuun nabi Ibraahimiin gubu kennallee wajji bayeetumaan hin beeku baruuf isheeka ijoollee itti dubbatee nullee hin bitan naas kennaa jettee mallaqa itti kennaniitiniin muka gubansan gartee eegatan itti bitaniituma namni martuu galgala gadi bayeetuma qabsiisan jedhaniituma qabsiisan kana guutuu harkaa dhaamsaa turre bara karaa hedduu dhufee bardiiniin kun joon amma faallaan nutti deebi'ee akka nun beeyne bakkeen itti nu ufdayne eessa jennaani waan mara aadaa Oromoo seenee itti rafne Oromoo yoom cidha godhatte gabrummaa turtee iyyuu odoo warri miliikii olii gadi ari'u turtee cidha maal qabdii lafa nu rakkiftan cidha maal kana godhatti jedhi kagartee maashoo ifaa qabsiisullee aadaa Oromoon nu rooggitan nuun jedhi kagartee bada'ee nu jettan kana qabsi tuulee bira dhaabatullee ka qubee jilbifatee nama godhullee ka ulfa ji'aafuun gartee ayyaana godhullee aadaa Oromooti jedhee nukka Oromoon waan akkanaa isa qabdi gowwaa hagana ga'e Oromoon bara taarika Oromoollee namumaan beeyne toon baballeessa rabbi nu haa tiisu barakaa isinii haa godhu ijoollee warra gartee amma haadha abbaa hajjii fidaa jiru jira warra keerii hedduutu as keessa jira bara nama 200 wayii kana keessa ishee jidduudhaan waa'ee hajjii ilaalchiseellee dhaamsa qaba ustaaza kiyya warra hajjii nama geessaaru ijoollee teennata biyya gara garaa jirtu abbaa mana citaa keessatti roobni itti roobaaru hajjii fidummaan hin qabu haadha kophee godhattee gadiin baatu hajjii fidummaan hin qabu abbaa sangaa lafaan qotatu hin qabne ka waggaan liqaa araataa fudhataaru fiduun maana hin qabu isin qabaatitti sheekicha tokkotu bara bakka hojjaanyi dhuftee saayiniin qubattu sanitti ol ka'ee daawaa itti godhee namni durbi hajjii si fidde hajjiin ta'e taane jedhanii ragati kaa'ee fakkaata yoo jedhee hojjaanyi keenya suukanaa'ee achi lafa bade qaallichi warra makka taa'uu bara nama beekamaa buuyaayatti gisee biroo hima Nani gariin nama asii bilbilee arafatti hin deemin birrii haraamaatiin ajjite jedheen abbo. Laa ilaaha illallah. Namni gariin asii bilbilee mana kiyya sannaa gurguraa kunoo birriin intalaan taatu jedhanii. Maal kana kamaraatee inni akkas jiru kana. Sheeka guddaa fachaa ka dubbiin waan fakkaatu waan maal godhe zabiihaa balleesse.
jennani nanamma dhufeetiniin qanii lammaffaa daawaa godhe kaabboo achitti ol ka'eetini qaalichi boochisaa jira silkii gamaa gamanaan namni dawwalataa jira biyyatti horii naa gurgura qotiyyoo gurgura horii gabaatti oofa biriin intalaan taatu jedhanii sani achi gartee an daawaa godhe madrakii gubbaa ol ba'ee mucattii haadhatee kaabaa argisiiftee rabbi ulfina si haa argisiisu mucaa abbaa kee kaabaa rabbii argisiiftee rabbi ulfina si haa argisiisu maal jennaani akkana akka jara gaafa kaan odoo mucaa qaalicha masgiidatti fincaawwittiin biteef amma achi mucattiin ergitee birriin achi jirti gaabbii garan darbuu malee gorsan ta'u gisee biroo gorsitanii amma maal jettan warruma hajjii abbaa kee fidde jedhaa eebbisaa maal jennaan manni lama isiin akka ofii futuntee mana akiraa ijaaruu fi futuntee hajjii fidde abbaan kiyya jaannata haa galu isinumatu hajjii sanillee itti hime kitaaba keessanit dalayte gaaf duraa mana dura ijaariif maan jeena himaa balleessitanii har'a mucattii birrii ergitee asitti birrifachiisina dachee isinii qabame ayyee isinii qabame abuyaa yaa hin balleessi laa dhugaadha dubbiin maashaallah dubbiin bareeda hangaafa abii hajjii fidu sheeka kiyya amma humni yahyaan na bira jirti gaafsan gaadhaa xiqqishuu wayii kiraayii keessa galaanuu gaafsan wallaahi hin qabu mana gaafa abii kiyya hajjii fidu miila amma arafaata namni dhumate san fide beektu gaafsa nama baramee qabarri sun eenyu bara 2024 meeqaayu 39 alaa 38 akkas ta'uun oolu achuma jiraayyu an barata hajji gaafsa kiraayii galaan waa takka dolchee takka rabbi natti hin beeku bakkuna dhumatisan jiraanillee oma mana ijaaradhu wali qaqqabe wayiiti bakka jaarsi akka malee na jaalatanii suufakii qalbiin hajjii na feete naan jedhanii isaan amma lafuma wayii adda qabanii feetanii tamaatii kennanii ofii surreetii jedhanii addaan bifatanii isiin irraa gurgurii suufakii ajaanna bilbilanii isiniif ta'anii bar anaaf taane jettaniire nafti rakasa akkam goon hajjiin geettu jedheeni haqiiqatanitti osoo namni tokko quban qabne hikmaa rabbiiti rabbillee aanjesse hujjaaja isaan dura galmaa'e dura rabbi laaffise asin na bira dhufanii hajjanii galan waan balleessu namni qalbiin isaa hajjitti rarraate hajjii kana fiduun wallahi akka waan hiyyummaa hunda rabbi isinirraa kaasee dhummaa qalbii keessanirraa booti wanni nan fahamne isin kafidaaru miti anka jedhe kafidaaran sun rakkoo hajjii caalu gugurdatu harkaa qaba awwala rakkoo isa furanii jedhaaraan naagale gizeetu taree isiniin jenne amma erganii birri lakkeessatti akkana godhina as keessatti boottii bara gaabbitee isin bira jirti 200 tana keessa jirti namni abbaa warra fitaa jirtan tokko katabaa dhugaa dubbii tana keessatti mee namni haadha abbaa fitaa jirtan warra fitaa jirre qalbii badhaadhiisaa ustaas warra fitaa jirre qalbii badhaadhiisaa mee akkasiin godhina kunoo kuno katabdee laalaayi kunoo nama lama jedha kuno amma nama wayyaa sadi jedha wallaahi nama afur jedha nama shan jedha nama shan nama jaha jedha akka jirtun tiktookii bari wanti si suudiidha jenneerraa be orma suudiiti asirra jiraabe والله كان ما شاء الله تبارك الله nama 11 ما شاء الله تبارك الله nama 12 nama 13 nama 14 ما شاء الله ibro rabbi idris rabbi sirra ajala nama 14 nama 15 ميلالا الحمد لله جرى ميجرى alhamdulillah nama 16 نما أجيد فكر كيس نما